Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaa sirga qabu jecha asoosama siimagan kutaa sadaffaasaa qabadhee isiniif dhiyaadhetan jira. Yaadoo qabdan nuuf barreessaa jennaa yoo jaallattan laayik nuuf godhaa. Kutaa ittaanu akkasiin qaqqabuuf immoo sabskiraayib gochuun darraanfatanaa jennaa. Kallattiidhumaan gara asoosamaatti isin geessa. Gaasfeen Abil Dr. Walaasiin gaaffii gaafachuu itti fufee jira ture. Dr. Taylor kakuu Hippokrates barootan darban keessa akka cabsitu haalli ishee godhi kan isin tiramantan ni jira. Mormiin qaba jedhee obbo Alaan. Mormichi fudhataman qabu jedhan abbaan murtii yank. Eeyyeen ni jira. Maal akka ture nuuf ibsaa. Inni nama kan biraa akka kennamu dhukkubsataa Dr. Taylor irratti murteessitu jira ture. Maatiin isaa immoo inni nama kan biraa akka kennamu eeyyama hin kenninu jedhan. Maal ta'e? Dr. Taylor garuu namicha maatiin isaa dhiigni akka kennamu gootis eeyyamuu didan sanaaf dhiigni nama kan biraa akka kennamu goote. Gochi kun gocha seerawwaadha? Gonkumaayyuu miti. Ajaja mana murtiitiin malee wanta raawwatameedha. Achi yoo Dr. Taylor maal goote? Waan barbaade erga raawwattee booda ajaja mana murtiitii baaftee guyyaa isaa geeddartee barreessite. Gocha seeraan alaa eega raawwattee gochaa ishee kan dhoksuuf immoo galmee hospitaalichaa irratti waan so'aa barreessite jechuudha. Eeyyee. Alaalbeen ija aariitiin gara peeji ilaalee kan hundaan dhugsee jirti jedhe dinqamaa. Namoonni dhaddachichaa hordofaa fuula peeji Teelaar irraa waa dubbifna jedhanii kan jaaran yoo ta'e bu'aan isaa aariidha. Dhiirlooftuu akka cabbii jedhe garaa isaatti walitti qabaan salganoota dhaddachichaa. Gaasfeen Abil gara abbaa murtii dhaddachichaatti garagalee dubbii isaatti fufe. Kabajamtu akkuma beektan ragaan ani waame tokko Dr. Lawraansii Baarkaar turan. Akka carraa ta'e garuu dhukkuba onnee tasaatti isaan qaberraa ammallee waan dandamanneef dhaddachicha kana irratti argamanii sagalee isaanii kennuu dandeenye. Waan ta'eef bakka isaanii namoota Dr. Baarkaar wajjin hospitaalicha keessaa hojjechaa turaniif gaaffii dhiyeessa. Peenkee dhaabbate. Mormiin qaba. Barbaachisummaa isaanitti mul'atu. Dr. Baarkaar as hin jiru. Kan himatames Dr. Baarkaar miti. Yoo Veenaabil gidduutti addaan isa kutee ofiitti fufe. Kabajamtu gaaffiin koo sagalee ragaa amma kenname wajjin walitti dhufeenya kan qabu ta'uu isaa isiniifan mirkaneessa. Gaaffiin koo ga'umsa ogummaa doktorii himannaa irratti dhiyaatee jiru kana irratti wajjin waldhata. Addi yangi mammaa. ni ilaalla. Kun mana murtiiti malee lagamti. Ragaalee kee waamuu dandeessa jedhaniin. Galatooma. Gaasfeen Abil gara hayyee isaa seeraatti garagalee Dr. Maatiiwuu Piitersan akka ol seenanii barbaada jedheen. Namichi leemmana fakkaatu umuriin isaa 60 keessa kan ta'u tokko ba'ee gara darii ragaatti dhiyaate. Kakatii erga raawwatee booda dhaqee darii ragaa keessa wayita taa'u Gaasfeen Abil gaaffilee dhiyeessuufii jalqabe. Dr. Piitersan hospitaala Embaarkaadiroo keessa waggoota meeqa hojjettan? Waggoota baay'eedha. Addatti ogummaan keessan maal? Ani hakiima dhukkuba onneeti. Hanga hospitaala Embaarkaadiroo keessa turtan kana Dr. Lawraansii Baarkaar wajjin jechuuf carraa argatanii beektu? Eeyyee yeroo baay'ee wajjin hojjedhee jira. Waa'ee dandeettii isaanii yaada maalii qabdu? Akkuma namoonni kan biroo jiranidha. Akkuma obbo Dibaagee fi Kuulii, Dr. Baarkaaris wallaansa onnee baqaqsanii hodhuutiin addunyaa irratti ogeessa beekamoodha. Guyyaa Dr. Taylor dhukkubsataa maqaan isaa jedhamu operaasyoonii gochaa turte achi turtanii? Akka nama maqaa namichaa barbaadu waraqata gaggaragalche. Laansii Kiilii yeedaloon sagalee ergichaa akka jijjiiramu ta'e. Eeyyee cin ture. Waan ganama guyyasii ta'e hundumaa akka nuuf ibsan barbaada. Dr. Piitersan shakkaa. Wantoonni tokko tokko nu jalaa babbaduu eegalan. Lubbuun dhukkubsatichaas nu harkaa miliquu eegale. Lubbuun dhukkubsatichaa nu harkaa miliquu jechuu keessan? Onneen isaa hin dhaabbate. Onneen isaa akka hin dhaabbanneef. Dr. Baarkaariin gara keessan akka dhufaniif imalatti argatanii jirtu? Eeyyee. Dr. Baarkaar garuu utuu wadhaansi adeemsifamutti jiru gara kutaa operaasyoonaa dhufanii? Gara dhumaatti dhufanii. Gara dhumaa irratti qaqqaban. Garuu tibba waa gochuun itti danda'amu turre. Nama gaddisiisa. Dhukkubsaticha oolchuun nuuf hin danda'amne. Dr. Baarkaar tibba sanatti Dr. Teelaarii waajjiranii turanii? Hundumti keenya aarree turre. Wanti Dr. Baarkaar Dr. Teelaariin jedha yoo jiraate akkasumatti namatti hin gaafadha. Eeyyee wanta hin dhagee jira. Dr. Baarkaar maal jedhan? Gidduutti calleensi akka buute. Calleensa kana gidduutti ho'iinsa bakakkaa sagalee waaqayyoo fakkaatu alaa dhagahame.
Yeroo gabaabduu ishee booda obomboleessi afuursu wayita eegalu roobni immoo sooraa dhaddachichaa haleeluu jalqabe. Doktor Baarkar ni ajjeefteen jedhan. Dhaddachichi sagalee jabaadhaan akka jeeqamu ta'e. Aaddee Yanqii tasgabbii buusuu burruusaa cina isaanii jiru tokkoon si'a tokko minjaaladhaan. Nigaa holqa keessa jirtu ammaan booda sagalee tokkoon keessanii dhaga'ee jennaan hundumti keessan baatanii bokkaa keessa akka dhaabbatan isin godha. Gaasfeenaabil calleensi hanga buute xinnoo eegeetti fufe. Doktor Baarkar, Doktor Teelaariin ni ajjeefti jechuu ishee sirriitti dhageessanii jirtu? Eeyyee. Waa'ee wallaansa ilaalchisee yaada Doktor Baarkar kennan gatii kan qabu ta'uu isaa ammoo amantanii jirtu? Eeyyee. Galatoomaa xumureera Doktor. Garaa Alaampeetti garagalee. Ragaa kee. Jedheen. Peen ka'ee gardarii ragaatti hiiqe. Doktor Piitersan wayita operaasiyooniin adeemsifamu ani takkaa argee hin beeku. Garuu immoo tibba operaasiyooniin adeemsifamu cinqii wayii waan jiru natti fakkaata. Keessattiyyuu immoo operaasiyoonii onneefaa wayita ta'u. Eeyyee cinqii jabaatu jira. Tibba akkasiitti namoota meeqatu hojii irratti qooda fudhata? 3, 4? Lakki hoggayyuu. Namoota walakkaa darzanii oltu irratti hirmaata. Dhugaa moo? Dhugaa akka aadaatti kan barame doktoroota 2. Tokko gargaaraadha. Si'a tokko ogeeyyii qoricha qaama laaffisu kennan 2 fi narsoota hojii gargaraa hojjetan 2. Naagalee. Egaa yeroo dhiphinaa kana keessatti wayita ogeeyyiin ajaja waliif kennanitti sagaleen dhagahamu baay'eedha jechuudha. Eeyyeen baay'eedha. Tibba operaasiyoon adeemsifamutti muuziqaa taphachiisuun immoo aadaadha. Eeyyeen sirriidha. Doktor Baarkar dhufanii leensi kaleen duutti kan jiru ta'uu isaa wayita argan dhufaatiin isaanii deequmsa duraaniyyuu jirurra daran dabale. Ogeeyyiin hundinuu lubbuu dhukkubsatichaa du'a oolchuuf yaalii gochaa turan. Walti waca jedhe Alaampeen. Eeyyee waca baay'eetu jira ture. Garuu immoo waca ogeeyyiif sagalee muuziqaatti dabalee Doktor Baarkar Doktor Teelaariin dhukkubsaticha akka ajjeefte wayita itti himan dhageen jira jettan. Waca sana keessatti dhageen jira kan jettan dogoggora ta'uu hin danda'u. Lakki ani dogoggorre. Akkas ofitti akka amantan kan isin godhe maali? Doktor Piitersan hafuura guddaa baafatan. Wayita Doktor Baarkar dubbatan cina isaa hin dhaabaddan ture. Haalli malaa ittiin jalaa miliqan hin jiru ture. Gaaffii kan biraan qabu. Falmichi addaan bittinnaa'uu eegaleera. Wanti inni gochuu danda'u hin jiru. Daran walxixuu eegalee jira. Deenisbeeriin dabaree isheetti daree ragaa keessa galtee jirti. Ati narsii hospitaala Embaarkaadoorooti. Eeyyee. Hospitaalicha keessaa waggoota meeqa hojjettee jirta? Waggoota 5. Hanga hospitaalicha keessa jirtutti Doktor Teelaarii fi Doktor Baarkar wayita waltaasaan dhageessee beektaa? Eeyyee yeroo baay'ee dhageen jira. Waan isaan walitti dubbatan tokko irnuuf deebi'uu hin dandeessaa? Beeriin gara Doktor Teelaar erga garagaltee booda dubbachuuf akka mamuu taati. Doktor Baarkar baay'isanii waa dinninu. Isa sin gaafanne. Doktor Baarkar utuu Doktor Teelaariin jiranii waan dhageesse tokko akka nutti himtuun barbaada. Gidduutti calleensi dheeraan akka buute. Tibba tokko dandeettii akka hin qabne ta'uu ishee wayita dubbatanii fi Gaasfeenaabil akka ajaa'ibsiifachuu ta'e. Doktor Baarkar Doktor Teelaariin dandeettii kan hin qabne ta'uu ishee wayita dubbatan dhageesse. Eeyyee garuu yeroo hundumaa. Doktor Baarkar waa'ee Doktor Teelaar kan biraayyuu maal jedhan dhageessee beekta? Ragattiin dubbachuu mamti. Yaadachuu hin danda'u. Addee Beeri kakattee jirta. Si'a tokko wayita isaanii. Ofuma isheetti gungumuu goote. Waan ati dubbachiitu jirtu dhagahuu hin dandeenye Beeri. Sagalee kee ol fuudhii wayita maal jiran dhageesse. Saree isaaniillee operaasiyoonii akka guutuuf Doktor Teelaariif kan nayyamne ta'uu isaanii wayita dubbatan dhageen jira. Hordoftuun dhaddachichaa hundi isaanii akka walitti gungumuu godhan. Garuu wanti isaan dubbachuu barbaadan. Doktor Baarkar waan jechuu barbaadan jechuudhuma isaanii akka ta'e tilmaamuun ni danda'ama. Iji hordoftootaa dhaddachaa cufayyuu Doktor Teelaar irra bu'e. Himannaa abbaan alangee peejii irratti dhiyeesse jabaa fakkaatee jira. Garuu immoo mana murtii keessatti waan ajaa'ibsaa hojjechuudhaan Alaampeenis nama kabaja olaanaa gonfateedha. Qabxii falmii kan himatamtuu dhiyeessuun dabaree isaa ture. Waan dinqii yaadanne tokko immoo ifa baasinnaa laata. Peejii Teelaar barcuma ragaa irra teessee jirti. Egaa dhaggeeffattoota keenya asoosamni Siimagan kutaa 3ffaan asirratti kan dhaabatu ta'a. Kutaa 4ffaan itti fufaa. Like, share, subscribe gochuun irraanfatinaa jennaa. Nagaatti.